dan abbaan mana ishee an ilmoo garatti ejennaanin isin barbaadu ilmoon barbaadu jedhe dhiira gaafa jaalatanii itti heerumaniif dhiira ofii nama jaalattee itti heerumtu hedduu takka ulfaatadha wallahi hedduu takka ulfaatadha dhiirri gaafa si jaalatu ilmoo akkanaa dhaltu jedhe fedhii isaatii si gaafate dhiirri gaafa si jibbu gaafa si barbaanne ilman barbaadu sirra argachuu ilman barbaadu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirjirtu akkam naga keessa fayyaa keessanii akkuma beektan sa'aadan ulfa jette gaafa abbaa mana ishee fatan dhiironni yeroo amma gaafa waan isaan si barbaadaniif yeroo dabarfachuu achi dhoofachuu gizee maariif barbaachisa ilmarratti akkasuma ani ulfa jennaanini ani ammatti barbaadu ani ilman barbaadu feet ofirraa baasii isheen immoo sabboontuu dhungadha namna ittiin odon ikif godha sabboontaa isfoodha jechuudha maal taate gizee sa'aatii sanitti fattanu maan fattanu otoo insatti dhiyaatiin fattanu otoo isatti heerumin namoota karaa hedduu nama fattana dhiira gaaf ofii jaalatee itti heerumtu dubartiirra miidhagaa gaaf ofii si jaalatee si fuudhumoo inni dabarsee of sii kenna dhugaa rabbii dubbachuu kanaafu dhiira jechuudha. Dhiirri akkana dubartiin barbaadu dhiirri ilmoo hin barbaanne si maaliif barbaadde ani beqa baay'ee tokko taasise jechuun akkuma isin jettan ijoolleen koomantiidhaan kun isin ta'uu namni kun isin ta'uu namni jettanii miti sa'aadaa garuu dhugaa rabbii dubbachuuf inni hin taaneef akka isiitiif akka haala isii akka amala isii akka bifa isheetiif inni hin taaneef inni maaliif hin ta'iniif sababni inni hin ta'iniif immoo ciitii yoo isinii baase sa'aadan gurbaa kana ufii jaallatti bifa isaa laaltee jaallatte malee inni isin jaallanne otoo isii jaallate akkamitti ilmoo irraa argachuu dide akkamitti ilmoo irraa ani nagarame waay akkamitti garuu akkamitti akkas ta'a hedduu isaa kana maniba haalli jaraa haalli sa'aadan itti jirtu haalli sa'aadan keessa jirtu ammallee sa'aadan immoo intala kana itti fuudhuuf deemti na fakkaata waliigaltee qaban Yahyaa fi isii waliigaltee qaban waliigalteen isaan qaban sabboontuun jaalala isaanii akka duraa taate ani si fuudha yookiin yaada akkasii qabachuudha ani si fuudha garuu intala kana natti fuuta yoo yaada jedhu qabanii akkamitti of bira teessisti hundumaafu dhiira akkana rabbii isinirraa qabu dhiira akka Yahyaa kana rabbii isinirraa qabu dhiira miskiina fokkataa amala bareedaa dhiira kana laale bifa isaa kana laale dhiira keessa isaa laale haala isaa laale nama dalagatu haa ta'u malee dhiira bareedan dubartiif hin ta'u dhiirri bareedan dhuguman isiniin jedha dhiirri bareedan jechuudha dubartiif soqa dubartiin duuka kaate dubartiin duuka fiige dubartiin bakka mana isii keessatti dubartiin sabboon eenyuun talasa boonin lubbuu isii maaliif akka baafte ni beeytane boonin lubbuu isii akka baafteef sababa kanarraa dhiira baay'isanii jaalatina dhiirri isinaa jaalatu dhiira fakkataa kasii ta'u kasii hanqawaa qabu kasii jaalatu kan yeroo sii qabu kasii taphachiisu kasii kullu akka barbaade si geetu dhiira bareedan immoo yeroo hundaa gubannaa kee yeroo hundaa si gubata jechuudha dhugaa isinii yeroo kamuu dhiirri akkasii gaafa heerumte ati irra kana ilkaan kana addeessitaalee keessi kee gubata booniin sudi saba maaliif jireenyi isii baafti lubbuu isii addunyaarra dhabama gooti kinoo dagatamtee jirti isii utuu haati isii akkas jirtu utuu maatiin isii akkas jiru utuu harmeen isii sun rakkattee isaan guddistee wallahi billahi jechuudha ani duuta ka bakka waa'ee sa'aadaa kana gaafa laalu boonii sanii yaadadha booniin suni lubbuu isii kan dabarsitee kennite sababa maaliiti beektu sababa abbaan manaa ishee jaallattuuf isa malee sababa jiraachuu dandeenye wallahi dhiirri guute abbaa feete hojii jiraata miiliyoona jiraata sa'aadalleen amma Yahyaa sirrii jaallatti garaadhaan qulqulluudhaan jaallatti sababa sanii cinqamaa jirti jiruu raaxaa jiraataan jirtu jiruu raaxaa akkamitti jiraattire wallahi duuta bakka uf miidhaa jirte jechuudha dubartiin dhiira baay'ee anis jechuun amma la namni gaafa nama jaalatu anis nama jaalachuu danda'a nama ofii jaalladhu qabaachuu danda'a namni na jaalladhu amma dubartoonni irra guddinni dhiira ofii jaallatanitti utuu heerumanii irra gammatan anis dabalate isinis simbeetan dhiira ofii jaallatu utuu akkasii ta'uuti itti heerumta garuu moon argattu sa'aadan amma dhiira ofii jaallatu argatte miidhamaa jirti
booninis dhiira ofii jaallatu argatteeti malee inni isii jaallatee miti. Kanaaf dhiira san malee jiraachuu hin danda'u, lubbuun keessa malee jiraachuu danda'u jedhameetini xirri godhamee baafame lubbuun. Booniin sababa san baaste jechuudha. Ana otoo taate jechuudha. Ana otoo taate dabarsee lubbuu kiyyan kennu. Garuu gaafa jaallatan badaadha. Gaafa dubartiin dhiira jaallattu bakka lubbummaan kee kun humaa si fakkaatu bakka gaafa isa jaallattu. Gaafa bakka injiraa miti akkanumatti. Nuti wallaahi lazim gaafa dhiira jaallannu of dabarsinee kennina bakka. Gaafa dhiira jaallannu of hin beeknu, lubbuu keenya illee hin beeknu, qaama keenya bakka nama san qofa gurbaanu jedhee barsaamuu keessan takkitti maayadha. Kanaafuu hedduu takka sa'aadan garaana nyaatte maali yoo tasgabboofte maali yoo gabaabbatte hin argite garuu isaan gargar bahu isaan gargar akka baan hin fedhu hana dhibbummaan dhibbatti yaada namooti tokko mootu dhiisii minaamina jettanii namni hin barbaachisu dhiisu isa kana mala kamiin akka qabdu akkamitti akka karatti deeffattu baasoo bichaadha dhugaan isin hin jaa malee amma kanas baate hojjette fokkisaadha ilmi namaa tokko jechuudha yookiin lama dabarraa fokkisaadha kana isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya dhugaa dabarsitanii dhiiran jaallatina sila eessatti dhiibna unniin teenetuun barnoon dhiiftu unniin teenetuun dhiira jaallachuun dhiiftu eessatti akka dhiibnu beeku wallaahi lasee garitti dhiifnu qabnu kanaaf jechuudha ijoolleen gisee tokko ijoollee daa'imman takka qabaala babbareedduudhaan takka deemtanii gara isin taphattanne akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma isin hin je'ette dabarsinii gaaf dhiira jaalannu nutti miidhama aniin tunis akkana barbaadduudha dhugaa isin hin jaa garuu immoo qalbii makeenya kana qalbiin keenya kuni dhugumatti bakka nama jaallanne argannaa jenneetiin maraataa jirra nama jaallannu argannaa nama jaallannu utoo arganne itti gammannaa qalbiin waan biraadis nama jaallatu gaafa argatte jechuudha nama jaallatu gaafa argatte wallaahi qalbiin teetuuni mucaa wayiitti maal jeessanitti fakkaata gurbaan likki jaallatti lafti fagoodha waliin argatu ani waan biraa miti gaafa sagalee isaatu dhaga'u bakka uummatti akka nyaata dhugee jallee natti beeksisu jette sababni isaa maaliif beektani nama jaallatu waan sagalee isaa gisee irra baasu gisee maal jedhu jiraamete akkanumatti wal ergasii immoo maal jette seenutti simaa nama san jaalladhe barakkuma tasaa wal jaalanne utoo wal janaa jannu qalbii keessa lafaaf qilleensa irraani jechuudha qalbii keessa isaa gaaf kana bakka sila nama kana barakkuma qalbii jaalladheeti bakka likki lubbuu isii kanas otoo baafteef yooma takka itti fakkaatu lubbuma kana jechuudha akkas isin jechuu barbaada like share subscribe gochuun dhagatina baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja warreen arrabsitan immoo rabbiin sajaa isin akka fayyu ana miti ijoolleen hedduu seemaa akkasitti nama arrabsitan